eebbifame haa ta'u. Yeroo kana sagalee Waaqayyoo qabadheeti isin gidduutti kanan argame. Waaqayyo immoo karaa sagalee isaa kana nutti dubbatan jajjabeessa. Guyyaa kaleessaa sagalee Waaqayyoo wajjiniin ilaallee turre. Waaqayyo gooftaa keenyaa kan eebbifame haa ta'u. Egaa achi keessattis waa hubanna jedheetni kanan yaadu. Abdii hin cinne kan jedhu walii wajjin ilaallee turre. Kiristaanni abdiin isaa cituu hin qabu. Kiristaanni abdii kutachuu hin qabu. Sababni kiristaanni abdii kutachuu hin qabneef maanni Waaqayyo araara qabeessa waan ta'eef namni cubbuu hojjetee ta'uu hin danda'a, kufee ta'uu hin danda'a, abdii kutachuu danda'a. Garuu namni cubbuu hojjetee namni kufee badeera ani kana booda fuula Waaqayyoo duraa dhabameera. Kana booda ani gara Waaqayyootti deebi'uu hin danda'u jedhee akka abdiin kutanne kan godhu araara Waaqayyooti jechaadha. Itti aansa kan biraa maanni kan jenne Waaqayyo abbaa aangoo waan ta'eef lolli hamaan ituutti ka'e nama Waaqayyoo tokkotti. Seexanni labsii adda addaatu labsee Waaqayyo labsii sana garagalchuu waan danda'u. Labsii du'aa jireenyatti, labsii gaddaa gammachuutti Waaqayyo garagalchuu waan danda'uu fi hamma fedhe yoo ta'e. Kanaanis seenaa Mardookiyoos walii wajjin ilaallee turre jechuudha. Labsiin du'aa irratti labsame Waaqayyo garuu abbaa aangoo waan ta'eef isaanitu abdiin kutatee nu gargaara Waaqayyo jedhanii Waaqayyotti iyyuu isaaniirraa kan ka'e Waaqayyo abdii jiraachuu isaanii akka inni haaressi akka isaan jiraachis immoo walii wajjiniin agarreetti jiru jechuudha. Kakuun Waaqayyoo raawwatamuun dirqama waan ta'eef haalli kamuu haalli rakkisaas ta'u kakuun Waaqayyoo raawwatamuu isaa dirqama waan ta'eef kiristaanni abdii kutachuu hin qabu jenneerra. Saaraan yeroo dhala fixattetti dhala fixattullee Waaqayyo gooftaan garuu akka ishiin dhala godhattu godheera. Maaliif kakuun isaa raawwatamuu waan qabuuf jechuudha. Kanaaf gargaarsi Waaqayyo haala keenya irratti hundaa'u, humna keenya irratti hundaa'u, haala mijataa fi mijataa hin taane nu marsee jiru irratti hundaa'u. Waaqayyo gooftaan humna qabaa, aboo qabaa, waan barbaade gochuu danda'a. Kanaaf kakuun isaa raawwatamuu dirqama waan ta'eef abdiin kutannu. Isa dhumaa maanni kan walii wajjin ilaalle Waaqayyo amanamaa waan ta'eef abdii inni kenne amanamaa waan ta'eef nuyi abdii nuti abdannee jirru inni abdicha kenne amanamaa waan ta'eef jechuudha. Waan hin sobneef haalli waan Waaqayyo sobee, waan Waaqayyo nu dhiise, waan Waaqayyo nu irraanfate nutti fakkeechuu danda'a. Garuu Waaqayyo keenya amanamaa waan ta'eef abdii kutachuu hin qabu inni walii wajjin ilaallee Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Har'a immoo mata duree imala wabii hin qabne jedhu wajjin ilaalla. Kaayyoon mata duree kana imalli keenya imala wabii qabu akka ta'u ofii keenya akka ilaalu imala wabii qabu imaluu akka dandeenyu deemsa tarkaanfii wabii qabu deemuu akka dandeenyu Waaqayyoon kadhannee walii wajjiniin tufnee sagalee Waaqayyoo hirmaannu. Waaqayyo gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yeroo nu laatte kanaaf ati ulfaadhu. Anaa fi saba kana akkaataa kanaa walitti nu qabdee yaa Waaqayyo. Qilleensarraan dubbii kee akka walitti dudubbannu waan gooteef maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galannii fi ulfinni bara baraan si duwwaadhaaf haa ta'u. Yeroon kun keeti Waaqayyo. Yeroo barbaaddetti waan barbaadde gochuu kan dandeessu siidha. Kanaaf yeroo kana immoo situ qopheesse, sagantaa kana situ qopheesse. Akka fedhaaf jaalala keessitu taasise. Kana hundaaf galanni siif haa ta'u. Carraa nu laatteef ulfaadhu. Ayyaana nu baay'isteef ulfaadhu. Araara nu baay'isteef ulfaadhu. Fuula keetti argamuun nuuf gaariidha. Sagalee kee dhaga'uun nuuf gaariidha. Shin waaqeffachuun nuuf gaariidha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gaarummaa nu gooteef galanni siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Sagalee keessa dhageenyu nuuf eebbisi. Akka nu dubbii keen dhageenya kan barbaadu qilleensarraaf lafarra kan hojjetu hamaan sheexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Hojiinii fi akeeki kaayyoonsaa hundumtuu jala haa diigamu. Yaa Waaqayyo gooftaa gurri dubbii kee dhaga'u kun eebbifamaa haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gurri sagalee kana dhaga'u maqaa Yesuusiin eebbifamaa haa ta'u. Gurran sagalee Waaqayyoo dhaga'ennan eebbifame akka isaan jedhan. Waaqayyo akkatti dabartee isaan gargaartu. Ituu dubbii kana dhaga'anii karaa isaanii ilaaluu akka isaan jalqaban. Imalaa jiran, deemsa deemaa jiran hundumaa ilaaluu akka isaan jalqaban akkatti isaan gargaartuuf ani si kadhadheera. Hamaan obboloota koo karaa keerraa fonqolchuu barbaadu har'a humna sagalee kanaan kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin karaan dhugaa daandiin karaan gaarii namatti fakkaatu jira. Humni isaa garuu badiisa sagaleen kee akka inni jedhu. Yaa Waaqayyo karaa gaarii irra adeeman kan itti fakkaate garuu immoo sirraa maqanii kan jiran maqaa Yesuusiin ijji isaanii kan baname haa ta'u. Har'a dammaquun isaaniif haa ta'u. Hirriba keessaa ka'uun isaaniif haa ta'u. Karaa imala isaanii ilaalanii sirreessuun isaaniif haa ta'u. Humni kee wajjin haa ta'u. Kana hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Ulfaadhu ati kabajame. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyoo hundumtuu akka irraa barannuu fi barumsa keenyaaf caafamedha. Macaafa qulqulluu kana keessaa seenaan namoota adda addaa jira. Seenaa gaarii kan qaban jiranii, seenaa badaa kan qabanis jiru.
seenaa gaarii seenaa badaas immoo kan qaban jiru. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jalqabni isaanii bareedaa ta'ee dhumni isaanii warri fokkisanis immoo hin jiru. Kana hundumarraa garuu waa barachuun nurra jira. Kanaafarra sagalee Waaqayyoo mata duree kanaan kan barannu seenaa nama tokkorraa kaaneeti. Seenaa nama sanaa keessatti dogoggorri nama sanaa maal akka ta'e in ilaalla. Dogoggora nama sanaatiin immoo bu'aan isaa maalinni maaltu isarra ga'e kan jedhuun ilaalla. Waaqayyo achi keessatti immoo maal hojjete kan jedhu in ilaalla. Kanaaf dogoggora sana gaafa ilaallu dogoggorri akkasii har'a nuun illee nu balleessuu akka ni danda'u. Nu illee dogoggora akkasii sana keessa lixuu akka hin qabne irraa baranna. Yaadi Waaqayyoo hoo maaliin achi keessatti kan jedhu walii wajjin ilaalla. Seenaa Yoonaas walii wajjin kan ilaallu gaa imala wabii hin qabne jedha. Imala jechuun deemsa jechuudha. Deemsa wabii hin qabne. Waastinaa የሌለው ጉዞ wabii kan inni jedhu kuni waastinaa gaaraantii jechuudha. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo macaafaa Yoonaas raajichaa boqonnaa tokko guutummaa isaatti walii wajjiniin kan ilaallu jechaadha. Gaaf tokko dubbiin Waaqayyoo garaa Yoonaas ilma Amitaayii dhufee ka'ii garaa Nanawwee mandara guddittii dhaqi. Hamminni namoota ishee guddatee na bira waan ga'eef irratti labsi jedhe. Yoonaas garuu isa dhiisee fuula Waaqayyoo duraa mandara Tarshiishitti baqachuudhaaf ka'e. Mandara Yoopheetti gad bu'ee markaba Tarshiish dhaqu argate. Inni warra markabichaa wajjin adeemuudhaaf gatii isaa baafatee fuula Waaqayyoo duraa gara Tarshiishitti sokkuudhaaf isa keessa illixee jedha. Mee asirratti dhaabnee walii wajjin dubbanna. Yoonaasii hojjetaa Waaqayyooti, raajii nama Waaqayyooti, nama dubbii Waaqayyoo dhaga'uudha. Kanaaf Waaqayyoo mucaan ergadhu qaba jedheetu gara isaa dhaqe. Ergatee gara Nanawwee dhaqiitii cubbuun isaanii ana bira waan ga'eef dhaqii irratti labsi, dhaqii irratti dubbadhu jedhe. Maaliif dhaqiitii cubbuu isaanii itti himi, dhaqiitii irratti lallabi jedhe. Waaqayyoo isaan hamachuudhaaf isaanitti faraduudhaaf itoo hin taane akka isaan qalbii geeddarataniifidha. Asumaan kaa waan tokkoon isinii dhaama. Laal gara jabummaa namaatii fi gaarummaa Waaqayyoo gara laafummaa Waaqayyoo gara ta'uu isaa asirratti agartu. Yoo akka Yoonaasii jarri sun dubbii Waaqayyoo dhaga'uu hin qaban. Akka isaan qalbii hin geeddaranneef, akka isaan hin fayyineef, akka isaan Waaqayyotti hin araaramne barbaada. Waaqayyo immoo as taa'ee isaan hamachuu miti yookiin isaan balleessuudhaaf karoorfachuutu hin taane isaan fayyisuudha akeeki Waaqayyo. Yoonaas garuu hin didedha. Hin deeme. Baqachuudhaaf gara Tarshiishitti markaba garas dhaqu argatee gatii baasee keessa lixeedha. Amma ilaalaa nama Waaqayyoo garbicha Waaqayyoo isa ta'e kanatu yaada Waaqayyoo dhiisee yaada ofii keessummeessutti ka'e. Yeroo akkasii Waaqayyoo dhukkubaan isa rukunnee daangaa homaatti hin goone akka inni markaba sana waan ittiin kaffalee adeemu dhabu hin goone akkasumas immoo markaba akka dhabus hin goone Waaqayyo. Kuni markaba yaada isaa deema. Inni soo horii qaba. Fayyaan isaa guutuudha. Kanaaf waan yaade sana gochuudhaaf markabicha keessa hin lixeedha. Egaa al tokko namoonni tokko dubbatan ani akkas gochuudhaa jennaan Waaqayyo akkas godhee maal na jalaa balleessee balbala natti cufeedha. Namni karaa Waaqayyoo irraa goree imala mataa isaatii gaafa deemu balballi banamaan argamuu danda'a. Yoonaas balbala banamaa argate rakkina hin qabu. Hojjetaa Waaqayyooti garuu waan ittiin deemu moo hin dhabne. Waaqayyo san dhabsiisne garuu fayyaan yookiin qabeenyi inni ittiin gara Tarshiish deemuudhaaf harkaa qabu kuni kan nagaatii miti. Badiisatti kan isa geessu. Isaaf garuu ituu yookiin mataan dhukkubee ciisee isaa wayya ture. Hin deemu kaa. Yookaan ituu waan ittiin markaba sana yaabbatu dhabe isaaf wayya. Yookaan ituu markaba sana dhabe lakkii hin koriin hin seeniin markaba kana keessa ituu jedhaniini. Raafamni itti dhufu karaan isaa karaa badiisaa yoo ta'e hamma Waaqayyo calluun jedhu hamma dhaqnee raafamnu hamma dhaqnee luluqqaanu asumatti Waaqayyo gara jabeessa fakkaate ituu balbala nutti cufee nu wayya. Yoonaasitti garuu balbala hin cufne Waaqayyo cal jedhe. Balballi baname hundumtuu xumurri isaa bareedaadha jechuu miti. Waa gochuu dandeenye waan itti aggaamne tokko. Waan yaadne tokko gochuudhaaf humna qabaachuun keenya Waaqayyo keessa yoo hin jiraanne dhumni isaa bareedaadha jechuu miti. Tole Yoonaasitti wanti irra ta'e hin jiru
Hindeem beekaa yeroo akkasii garuu karaa fedha mataa isaatirra deemuudhaaf imaluudhaaf murteessee jira. Tole sana booda maaltu ta'e? Ammus Waaqayyo qilleensa jabaa galaanichatti kaase. Bubbeen humna qabeessis galaanicha irratti waan ka'eef markabichi caccabuu bira ga'eedha. Markabni inni gamana ceesisa jedhee abdate caccabuutti ka'e. Caccabuu markaba kanaa homtuu oolchuu hin danda'u. Homtuu oolchuu hin danda'u. Isin ajaa'ibaa maaltu ta'e? Markabni hin caccabne caccabuu bira ga'e. Tole yeroo sanatti warri markaba oofan hin sodaatan. Namnis adduma addaan garaa Waaqayyo isaatti iyyee akka itti salphatuuf mi'a markabicha irraa galaanatti gad darbatan. Yoonaas garuu kutaa markabichaa keessa lixee ciisee rafees of gatee ture. Asirratti dhaabnee yaadu dubbanna. Markabni caccabuu bira geenyaan markabicha kan raase Waaqayyoodha. Waaqa isaanii kadhachuutti ka'aniidha. Isa Waaqayyo godhe maaltu duubatti deebisuu danda'a? Sirriitti na dhaggeeffadhaa adaraa yaa saba Waaqayyo. Raafama markabaa kana eenyu dhaabuu danda'a? Harraasaa jiru Waaqayyoodha. Hin iyyatan gara Waaqayyo isaaniitti. Kan nama ajaa'ibu immoo sababii isaatiif markabi raafamaa jirti. Yoonaas immoo kutaa gara gadii keessa lixee of gatee hin ciisaa. Maal namni akkana raafamatti fideera Waaqayyo. Isaan ajaja Waaqayyo tuffatee manaa ba'ee raafamni itti dhufeera inni ammayyuu of gatee ciisa. Ka'eellee qalbiin geeddaratu, ka'eellee Waaqayyoon araaran kadhatu irra raafama Waaqayyo fide kana homtuu deebisuu waan hin dandeenyeef markabattiin dhaabachuu hin dandeenye. Raafamuurraa ooluu hin dandeenye. Isaan Waaqa isaanii kadhatu. Waaqa tolfamaa ta'uu hin danda'a. Waan isaan Waaqa jedhanii sammuu isaanii keessatti muudan, ofirratti muudan ta'uu danda'a. Waan Waaqayyo fide kana homtuu deebisuu hin danda'u. Waaqayyo dura koo homtuu hin dhaabatu. Yoo barbaade Waaqayyo lafti baqaqxee akka nama nyaattu godheera. Eenyu Waaqayyo dura dhaabata? Ajajjuun markabichaa immoo isatti dhiyaate attamitti akkas of gattee raftaa? Kai Waaqayyo kee waammadhu. Tarii Waaqayyo kun akka nu hin banneef nu yaadata ta'a jedhe. Hundi isaanii namni achi keessa jiru akkuma amantii isaatti Waaqa isaa akka yaamuu barbaadan. Tokko dadhabee tokko nu gargaara jedhanii ta'ee waan isaanaaf hin galu. Isaan Waaqa adda addaa waaman iyyuu waan Waaqayyo fide kana garuu homtuu deebisuu hin danda'u. Lakkoofsa 7 jira. Kana booddees warri markaba adduma addaan wanti hamaan kun sababii eenyuutiif akka nu irra ga'e beekuudhaaf koottaa muka buufannaa waliin jedhan. Kanaaf isaan muka buufatan. Mukti Yoonaas irra bu'eedha. Nama ajaa'ibaa. Ani Waaqni kun garaa namaa laala. Qaxxitaa Yoonaas irra bu'e. Jarri kun warra Waaqayyoon beekan natti fakkaatan. Yoonaas irra bu'e. Al tokko akkas jennanu maal warri isin beekne iyyuu nagaan jiraata. Maaliifan akkas ta'e maaliifan akkana ta'e? No, ishawwadamu Waaqayyo. Isaan immoo nagaa qabu turani. Warri Waaqayyoon hin beekne nagaadhaan markaba isaaniitiin deemu. Nagaadhaan lafa nagada isaanii ga'u. Isuma Waaqayyoon nan beeka jedhu kanatu warra kaan iyyuu baxabbata. Warra kaan iyyuu sababii isaatiif raafama. Isuma Waaqayyoon nan beeka. Waaqayyoof an hojjedheedhu kanatu Waaqayyoof ajajamuu didee Waaqayyoon tuffatee gorsa karaa Waaqayyoo tuffatee waan deemuufi sababii isaatiif markabi raafama. Dhugaan immoo dhugaadhaati. Waaqayyo isa saaxile jechuudha. Ixaan isatti bu'e. Mukni buufnaan isarratti bu'e. Maaliifi dhugaadha. Nama dhibu. Kanarratti isaan wanti hamaan kun lakkoofsa 9. Inni immoo kanarratti isaan wanti hamaan kun sababii eenyuuf nu irra ga'e? Hojiin kee maali? Eessaa dhufte? Biyyi kee eessa? Sanyiin kee maali? Nutti himi ittiin jedhan. Inni immoo ani Ibriichaa Waaqayyoon isa gooftaa ta'ee Waaqa irra jiraatu isa galaanaa fi lafa uume nan waaqeffadha jedhee isaaniif deebise. Inni waa'ee ofii isaa waan isaanitti himeef jarri fuula Waaqayyoo duraa baqachaa akka inni jiru hin hubatan. Kanaaf isaan guddaa sodaatanii maali ati attamitti akkas gootee ittiin jedhan. Wanni inni godhe kuni warra kaaniif iyyuu warra Waaqayyoon hin beekneef iyyuu bitaa gal dalgatti ta'e akkamitti akkas goota? Akkamitti namni itti meeqaanni seenaa
Waaqayyo harkaan baqachaa jira. Waaqayyo jalaan baqachaa jira. Si jammar Waaqayyo jalaa baqachuu hin danda'amu. Daawiteera ani galaana keessa sun bu'achis jirtaadha. Bakkee hundumaa jirtedha. Akkamitti akkas gootaati? Dee na horii mati kun akkamitti namni Waaqayyo karaa Waaqayyo irraa maqee karaa ofiirra deema? Eessa ga'uudhaaf? Maaliif nuufis rakkina kana fidda waan jedhu wayii itti dubbatan jechaan. Egaa amma maaltu mala? Galaanichi ittuma dabalee hunkuramaa waan adeemeef isaan galaanichi nu irraa akka gab jedhuuf attamsi goonuree jedhanii isa gaafatan. Kana irratti Yoonaas fuudhatii galaanicha keessa na buusa. Yoos galaanichi isinirraa gab hin jedhaa. Bubbeen humna qabeessi isinitti ka'ee kunis sababii kootiif ta'uu isaa anoo beekeeraa isaaniin jedhe. Akka namichi kuni amma murtoo tokkorra waan ga'e natti fakkaata. Yaa horii koo bishaan dhugdeedha inni. Ani ittiin Tarshiish dhaquudhaaf kan hin kaffale bishaan dhugde. Abjuu koo yaa ishee Tarshiish bishaan dhugde hafe. Nagadaaf deemaa laata namni kun? Yaada Waaqayyoo dhiise. Bu'aa biraadhaaf deemaa laata namni kun? Kara fuula duraatitti nu amma bakkee san geenyeen dubbisnu malee qalbii geeddarachuu isaanitti akka inni inaafedha. Kan hubannu. Innaaf gaarummaa Waaqayyoo deebisuu barbaade. Ati sirrii miti jechuu ni barbaade. Ati dhiifama gootaa. Maaliif qalbii geeddaratanii fayyuu? Jedhee Waaqayyotti waan hinaafeef hojii Waaqayyoo kana balaaleffachuu isaati. Araara Waaqayyoo kana balaaleffachuu isaati. Hin ta'u gaa. Hin ta'u. Sana booda maaltu ta'e? Jarri immoo markabicha deebisanii garaa lafaatti baasuudhaaf jabeessanii in mooqan. Garuu hunkuramuun galaanicha isaanitti dabalaa waan adeemeef kana gochuu hin dandeenye. Baay'ee nama ajaa'iba. Waaqayyo Yoonaas sababii inni dhiyeesseef kana godhe. Jarri bakka deeman dhiisanii gara lafaatti markabicha baasuudhaaf yaalan. Iyyaalan garuu hin dandeenye. Waaqayyo tokkas gochaa jira. Waaqayyo tokkee adabamuu qaba Yoonaastu. Sirriitti beekuu qaba. Ammas galaana sana keessa markabichumaa waan beetti fakkaata. Jarri yaalanii jiru. In ta'u jedhe Waaqayyo. In ta'u. Hamma Yoonaas as keessaa bahutti hirree koo amma argutti dhaan galaanaa kun hunkuramuun markabichaa kun hin dhaabatu. Hin dide Waaqayyo. Amma carraan akkasiin argamu. Lafa gogaa jalqabaa sanatti deebi'uudhaaf carraan hin argamu Yoonaasiif. Obboloota koo carraa isinii kennetti fayyadama. Carraan itti Waaqayyo nu sossobu yeroo dhabamu jiraachuu danda'a. Nu hin qoosnaa. Hin qoosnaa. Namoonni Waaqayyo yeroo nu kadhatan dubbii Waaqayyooti. Ba'aa Waaqayyo isaan keessa kaa'ee ba'aa gateettii isaanirra Waaqayyo kaa'ee namoonni yeroo nu kadhatan yaa nama Waaqayyo lakkii deebii. Lakkii sirradhu. Lakkii jabaadhoodhaan hin qoosne. Carraan akkasii yeroo dhabamu jira. Yoonaas argite isaan illee galaanatti gad darbachuudhaaf sodaatanii markabicha gara lafa gogaatti deebisuudhaaf yaalan illee carraan akkasiin argamne. Carraan akkasiin argan. Gatii kaffaluutu irra jira. Gatii kaffaluu qabu. Gatii Waaqayyoon dide. Gatii Waaqayyoon tuffate sana. Gorsa isaa tuffate imala wabiin qabu. Jalqabe sana kaffaluutu irra jira waan ta'eef dide Waaqayyo. Al tokko garaa jabaata gaa Waaqayyo. Namni gatii hin kaffala. Namni fuula isaa Waaqayyo irraa garagalchee dugda isaa Waaqayyotti garagalchu gatiituun kaffalanii nafu. Namni hi'i jedhee natu beeka si caalaa Waaqayyoon jedhu gatii kaffaluun isaa nafu. Abbaan barbaade jaarsummaan barbaade fi immoo isa duubatti deebisuu hin danda'u. Kanaaf arra tana yeroo carraa qabnu kana carraa keenyatti fayyadamuun salphaa isinitti hin fakkaatin. Salphaa isinitti hin fakkaatin. Tole maaltu ta'e itti fufee yommus isaan Waaqayyoon isa galaanaa fi lafa uume waammataniidha. Hadaraa yaa Waaqayyo lubbuu namicha kanaa nu harkaa barbaaddee nu hin balleessin. Akka warra dhiiga nama balleessaa hin qabne dhangalaasaniittis nu hin lakkaa'in. Yaa Waaqayyo kana akkasitti tolutti situ hojjete jedha. Yoonaasiin immoo fuudhanii galaanicha keessa buusan. Galaanichis hunkuramuu isaa isa sodaachisaa hin dhaabe. Jarri ittuma guddisanii Waaqayyoon sodaatan. Waaqayyoof aarsaa hin dhiyeessan. Wareegas hin baasan. Hin wareeganidha. Maqaan Waaqayyo gooftaa keenyaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Amma xumureera. Garuu seenaa kanarraa maal qabannidha amma? Yoonaas hin jiru.
seenaa kanarraa maal hubanninu? Maaltu nu gala? Jireenya keenya wajjinis immoo akkamitti walitti firoomsina? Egaa obboloota koo akkuma ilaalaa turre imalli Yoonaas jalqabee deemsi Yoonaas jalqabee deemsa wabii qabu hin turre. Namni tokko mana isaatii gaafa ba'u, mana isaatii gaafa ka'u, imala tokko gaafa jalqabu ilaaluu kan qabu lafuma ga'u sana duwwaa miti. Akkuma isaa qotiyyoon marga arge allayyaan argine jedhamu sani marga arge malee margicha sana nyaachuudhaaf gaafa deemu allayyaan immoo itti kufee caccabuu danda'u hin argine. Kanaaf margichas hin nyaatu garuu immoo allayyaa keessatti kufee immoo caccabaa jechaadha. Hawwii garaa keenya keessa jiru duwwaa utuu hin taane kan ilaaluu qabnu. Fedhii garaa keenya keessa jiru duwwaa utuu hin ta'in kan ilaaluu qabnu. Lafa yaade sana ga'uudhaaf imalli ani imalu kuni akkamiin? Eenyu wajjinan deema? Eenyutu karaatti na gargaara? Rakkina natti dhufu hundumaaf eenyuun na bukkee dhaabachuu danda'a? Kan jedhu ilaaluun dirqama ta'a. Kanaaf deemsa amma nuyi isa eessuma koo na gargaara adaada koo na gargaara jedhaa jechuu koo miti. Yoonaas nan deema hin barbaadu Waaqayyo kana jalaan baqadha jedhe malee waan ittiin ka'uu qaba malee karaa irratti wabiisaaf kan ta'u hin jiru. Deemsa deemu sanaaf rakkina isa mudachuu danda'uuf waammatee ooluu kan danda'u hin qabu. Miknyaatu Waaqayyo wajjin miti kan manaa ba'e. Ergixanyaadha markaba sanarra taa'ee maloo yaa Waaqayyo markabni kun hin kuramidhatu jedhee Waaqayyo san dhaga'u. Darbeera carraansa. Carraan inni itti fuula Waaqayyo duratti kufee Waaqayyo kadhachuu danda'u darbeera yeroo sana. Markaba sanii unkuramuun galaanaa sun dhaabachuu hin danda'u. Argitanii yeroo carraa qabnutti fuula Waaqayyo barbaaduu dadhabnee carraa fuula Waaqayyootti kufnee Waaqayyoon kadhachuu dhabuutillee nu qunnamuu danda'a. Dadhabuu waan dandeenyuuf, humna dhabuu waan dandeenyuuf, kiyyoo wayii keessa seennee achi keessatti Waaqayyo waamuu waan dadhabuu dandeenyuuf. Har'a garuu yeroo Waaqayyo nutti dubbatu kana Waaqayyoon dhaga'uu qabna. Gorsa Waaqayyoo dhaga'uu qabna. Yaada Waaqayyoo cimsinee duukaa bu'uutu nurra jiru. Jarri warri Waaqa hin beekne Waaqayyoon yeroo kadhatan inni Waaqayyoon kadhachuu hin dandeenye. Waaqayyo akkas gochaa jira jedhe. Waaqayyoon markabattii unkuraa jira maalan godha gaa'e. Tarii humna Waaqayyoo hubatee humna Waaqayyoo argee Waaqayyo siifan ergama. Waaqayyo na oolchu gara keettan deebi'a. Hojjete ooluu danda'a namni kun. Ejjennoo isaatti fufee garuu maaloo yaa Waaqayyo markabni kun hin unkuramii yoo jedhe ta'uu hin danda'u. Waan tokkoon isinitti himaan. Tarii seenaa kana fakkaatu warri qabdan yoo jiraattan ejjennoo keessan jijjiiruu dadhabdanii laphee keessan jabeessitanii Waaqayyo rakkina kana narraa fuudhi jettanii kan kadhattan yoo jiraattan rakkinichi isinirraa hin ka'u. Amma yoon sobe maal siif fayyadasi? Dhugaa Waaqayyo maaluma siif fayyada yoonan sobe? Yoonan dhugaa dubbadhe garuu fayyinatu isinii ta'a. Yili kunu rakkinni kee sirraa deemuu kan danda'u. Ati fayyuu kan dandeessu. Ati gargaarsa Waaqayyoo argachuu kan dandeessu. Qalbii kee yoo geeddaratti karaa Waaqayyo malee jalqabdee sana dhiiftee harka na qabi yaa Waaqayyo karaa keettan deebi'a. Si wajjin adeema. Sinaa wayi hojjette arruma fayyitas. Beellaman qabu kun arruma fayyite. Dhukkubni tokko tokko rakkinni tokko tokko Waaqayyoon diduurraa kan keedha kan nutti dhufu. Raafamni tokko tokko yaada Waaqayyoo keessaa ba'uurraa kan keedha kan nutti dhufu. Qorichisa sanaa yaada Waaqayyootti deebi'uu duwwaa raajiin abbaa fee dhufee sitti raajuu danda'a. Ati fayyitu yoon deebitu ta'e yoo Waaqayyo wajjin waliin galtu ta'e yoo karaa kee sirreeffattu ta'e oomtuu ta'uu hin danda'u. Gara jabeessa Waaqayyo sitti hin fakkaatin. Kanaaf namoonni akkasii yoo jiraattan arra dubbii qoricha isinii ta'u isinitti dubbadha. Dubbii fayyinaaf isiniif ta'u isinitti dubbadha. Waaqayyo wajjin walii gal. Karaa Waaqayyootitti deebi. Daandii Waaqayyootitti deebi. Imala kophaa kee jalqabde sanarraa deebi. Waaqayyo wajjin deemu imala wabii hin qabne. Rakkinni akkasii yeroo si qunnamu kan si gargaaru siif dhaqqabuu kan hin dandeenye si gargaaruu kan hin dandeenye imala akkasii sanarraa deebiiti Waaqayyo wajjin walii gal. Maal karaa dheeraan deeme? Deemi gaa. Waan rakkina qaba Yoonaasoo karaa dheeraa deeme. Karaa dheeraa deemtee oo galma hin geenye maal gatii qaba? Deebi zeerorraa jalqabe Waaqayyo wajjin. Dhugaan siin jedha. Duwwaarraa jalqabe. Waaqayyo wajjin duwwaarraa jalqabe. Imala Waaqayyo keessa hin jirre jalqabdee kisaaraa baay'ee kisaaruu dandeessa. Dhiisisas homaan godhu. Yoo diddeetti fuftee boorii kana caalaa kisaarta. Kana wanti sitti hime wayyuu. Amman si sosobee ammas immoo allayyaatti si jajjabeessu. Badiisatti amman si jajjabeessu. Siif qorichi kanadha. Namooti seenaa akkasii qabdan. Namoonni kun sinitti dhaga'amu.
qorichi isaa kanadha. Hamma fedhii sooma sagadaa fuula waaqayyoo turte kun hin jijjiiramu. Maaliif situ ejjennoo kee hin jijjiiru waan ta'eef. Situ imala kee irraa hin deebi'u waan ta'eef. Situ karaa waaqayyootti hin deebi'u waan ta'eef. Kanaaf immoo ragaan qaba dubbii waaqayyoo keessa. Simjireen dubbadhu kun sagalee waaqayyooti. Hubannaa dubbii waaqayyoo keessaa naa dhufuun hin dubbadhaan. Yoo barbaachisaa ta'e Isaayyaas 58 irraa dubbisa. Namni yaada isaa hin deebisne gara waaqayyootti hin deebisne hamma fedhe waaqayyoon oo kadhate furmaatan qabu. Tarii kadhata san keessa waaqayyo yaada kee gara isaatti akka deebistu si gochuu danda'a. Waaqayyoon attaa dubbatu hoo jette immoo kan sitti dubbatu karaa kootti deebi'idha. Kanaaf Isaayyaasitti erge waaqayyo hin soomtanii hin kadhattanii garuu ati karaa keenya ni ilaaltu jettanii ati kadhata keenyaaf deebii hin fiddu jettanii indee akkas miti jireenya ani barbaadu miti jiraachaa kan jirtanidha waaqayyo. Yoo jireenya ani barbaadu jiraatu ta'e yoo qalbii kee dadattanii waan karaa ani barbaadu irra deddeebitu yoo ta'e ammas ifni keessan ni faadha. Madaan keessan deebi'ee fayyaadha. Na kadhattu moo shiniifan dhagaadha. Argitanii? Dubbii waaqayyo qoridda. Salphaadha bakka. Furmaanni si bira jira. Mana kee jira furmaan. Amma sakandii kanatti si bira jira furmaan. Kanaaf egaa jireenya Yoonaas irraa kan baranne maanni balballi baname hundumtuu galmaan nama hin ga'u. Namni karaa waaqayyoo irraa maqee galma hin ga'u. Giruu hin ga'u. Raafamuu danda'a. Jeeqamuu danda'a. Hunkuramuu danda'a. An dhugaan isiniin jedha. Jireenya keessan kamiifii wanni si wixineeffattan. Wanni si jalqabdan hundumtu wanti waaqayyo keessan jirre raafama qaba. Wabii hin qabu. Kanaaf har'a isinitti fakkaatee duwwaadhaaf karaa waaqayyoo irraa hin gorinaa. Warri gortan deebi'aa wanni barbaade haafu. Kisaaraan kana caaltu sitti hin dhufin waaqayyotti deebi'i. Karaa waaqayyootti deebi'i. Yaada waaqayyootti deebi'i. Karaa waaqayyootti irraa goruu jechuun waaqayyoon dhiisuu jechuu miti. Ituu waaqayyo waaqeffatanii yaada waaqayyoo keessaa ba'uudha. Yoonaas maali hojiin kee ani jedhe lafa isa galaana kanaa fi waaqa kana uume lafa kanaa fi galaana kana uume waaqayyo isa waaqeffadhaa jedhe. Garuu karaan irra imalaa jiru moo maal? Karaa badiisaati. Waaqayyo harkaa baqachaa jira. Sagalee waaqayyootiin nuun jedha. Ituu faarfannuutu lallabnu waaqayyo irraa baqanna yoo ta'e raafamuun keenya nafu. Waan lallabneef miti. Waan faarfanneef miti. Namni hundumtuu gatii isaa fudhata waan ta'e waan raajii dubbanneef miti. Waan kadhannee namoonni karaa keenya fayyaniif miti. No karaa waaqayyootti irraa maqxee deemta taanaan hin raafamta. Wabii hin qabu.